Ashama harka fuudhee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Maatiichuuf akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodhaa isinis nagaa fayyaa gammachuun akka isin bira jiru abdii guddaan qaba akkam jirtu hundi keessanuu ani nagaa koodha obboleettiin keessan kan biyya alaas jirtan kan biyya keessas jirtan hundumti keessanuu nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jechaa egaa har'a keessummaa bareedaa tokko qabadhee dhufee hin jira keessummaa sunis eenyu akka ta'e waliin laallaa hamma dhumaa isiniin jechuu jaaladha akkasumas warroonni maatii koo hin taane maatii koo ta'uudhaan sabiskiraayib laayik gochuudhaan natti dabalama akkasuma kan maatii koo taatan immoo akka wantoota ani galakkisu hundarratti dhaggeeffattanii laayik sheer akkanaa gootan abdii guddaan isinirraa qaba obboleewwan koo kan biyya keessas kan biyya alaas jirtan hundumti keessanuu egaa keessummaan kiyyas immoo eenyu akka ta'e walumaan laallaa keessummaan akka itti gaggeeffamus isinumatu na gargaara waan ta'eef keessummaa koo har'a gaafiif deebii qabu isinii fidee dhufee jira akka wajjin bohaartan hanga dhumaa akka dhaggeeffattanii gaafii deebi'ee fi gaafiin deebines kan isinii deebi'es kan isinii deebines yoo jiraate koomentii jalatti nu kaa'uu barreeffamaan nu kaa'uu hin dagatinaa isiniin jechuu jaaladha obboleewwan koo hundumti keessanuu isiniin jedha egaa gara keessummaa koo isin dabarsa jaalatamaa fi kabajamaa isiniin jechuu jaaladha sirriitti naaf simadhaa obboleewwan koo hundumti keessanuu hamma dhumaa kanaaf obboleessi keenya jaalatamaaf kabajamaan kunis eenyudha jettanii yaaduu dandeessu kanaaf hamma dhumaa caqasaa barumsa guddaa of keessaa qaba waan hedduunis akka bohaartanis abdii guddaan qaba kanaaf keessummaa kana naaf simadhaa laayik gochuun dagatinaa sheer gochuun dagatinaa isin jechuu jaaladha kan maatii kootis hin taane akkanatti dabalamtamtanii waan barumsa adda addaa akka walirraa barannu nu gargaara waan ta'eef obboleewwan koo jabaadhaa yeroo gaarii barumsa gaarii isiniif haa ta'u gara keessummaa kootti isin dabarsee jira turtii gaarii nagaan waaqayyoo iddoo fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu obboleeyyan koo hundumti keessanuu ijoolleen warroonni maatii maartiituuf taatan hundumti keessanuu iddoo fi lafa jirtan nagaan waaqayyoo daddabalee isiniif haa baay'atu akka nagaa taatan abdii guddaan qabna anis nagaa maatiin nagaa hundumtinuu nagaa jiranii nagaa akka taatan abdii guddaan qabna har'amootu si'a lammaffaa deebi'ee isin dhiyaadhee jira gaafii tokko fi deebii akka ta'utti yaada tokko qabadhee amma danda'amaa ta'een isiniif gara keessanitti har'a dhiyaadhee jira hunduma keessaniifu maalinni laata wanti qabattee dhufteen jetnaan jeektanii gammaddanii eeguu dandeettanii minaalbaata beekuun jiru kanaaf har'ammotu gaafii fi deebii tokko maartiin gaafattee fi deebii tokko amma danda'amaa ta'e persentii muraasa amma yaadu tokko isiniif nan deebisa jedhee yaada jechuudha. Maal na gaafattee gaafii tokkoffaa irratti of ibsinaan jettee an of ibsuun koo kunoota akkuma argitu kana of an Jamaalii Jamaaltuu jedhama maqaan koo Jamaaltuu ofii koo akkam akka ibsu garuu baay'inaan hin beeku kana booda jechuudha kana caala jechuudha. Eeshi lammaffaa gara gaafii lammaffaatti yoo lufe iddoon dhalootaa kee eessa naan jettee na gaafattee jirta. Iddoon dhalootaa koo Arsii Lixaa Shaashamannee yookaan beektan hin beeku jechuudha. Iddoon dhalootaa koo Arsii Lixaa Shaashamannee irraa jechuudha. Eeshi inni gaafiin sadaffaan ammoo barumsaan sadarkaa meeqaffaa irra jirta naan jettee na gaafatte barumsaan sadarkaa 12ffaa irra jira jechuudha. Barumsaan sadarkaa 12ffaa irra jira. Yoo waaqayyo jedhe inuma addaan barana qophii irra jira qophii isaa irra jira amma tokko jedhee yaada guddaa isaan jechuudha.
Kanaaf isinin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota Maartii Tuub keessaa durreen bineensa jedhan keessa subscribe like share viidiyoo kana hamma dhumaatti daawwadha isinin jedha baay'ee namatti tolu asitti tola wanta isin gadi lakkistu tokko sirriitti akka daawwattan jaalala waaqayyo waliin isin gaafadha. Kanaaf amma mootu gaaffiin afraffaan ammoo jaalalli si qabee jechuun dhagaye. Jaalalli jaalalli si qabee yoo jedhan dhagaye eenyu irraa si qabee laata? Eenyuun irraa si qabe? Eenyu irraa na qaba na jaalalli moo? An jaalalli akka dhugumayyuu isinitti hime jaalalli kiyyaa miidiyaadha yoo isinin jedhe warra guddaa laatan amantu hunduma ijoollee yuutuubii hojjettu irraa yoo na qabeera na bakka yoo ka dandeettanii na dandeettanii hunduma keessanirraa yoo na qabeera haate Maartiin ammootu jechuudha. Hunduma ijoollee yuutuubii hojjetan yuutuubii irra ta'anii yuutuubii hojjetan kan yuutuubii hojjetan irraa yoo na qabeera bakka wanti biraan jiru yuutuubii jechuun yuutuubii irraa na qabee bakki wanti irraa na qabee maaltu jira laata eenyu irraa na qaba nama biraa laata sun haa bultu mi'amma giddiinaaf mootuu qoraa qortanii keessaan harka keessaa fuudhuuf taatanii garaa sila. Mee inni kun kana fakkaata waa'ee jaalala eenyu irraa kana qabe ammoo gaaf tokkicha nan qabadhe dhufa ta jaaladhus tan jaalannes eenyu jaalalleen tiyya akka taates nan dhufa gaaf sana guggutiidhaan eeggadha. Gaafii shanaffaanii Jamaal osoo shamarran yuutuubii hojjetan kanaa keessaa takkiti Jamaal osoo shamarran Jamaal osoo shamarran yuutuubii hojjetan kanneen keessaa shamara takka fuudhi yookiin jaaladhu siin jedhanii eenyuun jaalattaa naan jette. Gudi falla jedhe guuti falla gudi maali qoy nagamaa biyyini ay gudin jaalala hendu ijoollee yuutuubii hojjetan keessaa moo kan waliin hojjedhu moo kan ganaatti dhaqu sii deebiseera koonu qarallee hunduma isaaniiyyuu jaaladha jedhe warra yuutuubii hojjetu ijoollee yuutuubii hojjetan hunduma isaaniiyyuu nan jaaladha. Ayyaratti eenyullee hin jiru irraa na qaba jedhee yaadame namni jaaladhe Maartiin kan qabamee jiru gixxiin godhamee caalaa jedhanii qabamanii jiran hundumti isaanii xamatamanii qulfiin qabamanii jiran asirratti waliin haa taphatanii yuutuubii hojjetanii waliin hojjennu malee. Eshi kana fakkaata gaafii jahaffatti yoo lumne yeroo ijoollummaa keetti mudannoo si mudate qabda naan jette. Jamaal Tuub isa jedhamu beektan Jamaal Tuub jedhaateeti jala dhaqaa mudannoo kiyyaa jechuudha. Ijoollummaa irraa kaasee hamma guddatti ibsee jira asirratti jechuudha. Kanaaf mudannoon hin qaba qabaateetti hin qaba mudannoo hin qabamuutu guddifatamuu fi guddifachaa ta'uu kiyya qofaadha. Sirritti gadi fageennaa fi mudannoo kiyya kan keessa dabarsee jechuudha. Mi'aa haadhaatiin ala guddachuu kooti jechuudha. Mudannoon kiyya harmaa haadha kootiitiin guddachuu dhabuu kiyya akkasuma abbaa kootiif haadha koo osoo hin beekin waggaa 10 ol ta'uu kiyya 10 13 14 ta'uu akkas ta'uu kiyya jechuudha. Osoo waan takka illee hin beekin sunillee achaa ta'uu baay'eedha mudannoo baay'ee sanii yoo wal qabsiisee haasa'e baay'eedha jechuudha. Kanaaf gaafiin
gaafii kormaffaa na gaafatte. Osoo yuutuubiin kee kun gara siif guddate gara fuulduraa maal irratti hojjechuuf hawwitaa naan jette. Hawwiin yuutuubii irratti hojjechuu an qabu jechuudha. Ani jechuudha. Barumsa egeree jechuudha. Koomediin egeree fakkeenya akka koomediin kolfa taphaan akkasuma bakka sirna aadaatiin afaanii wal qabsiisee waan baay'ee barsiisuu fi akkasuma naannawoota Oromiyaa keessa jiran baay'ee keessa deemee akkasuma dhabaa fi kan rakkates bakka isaan akka rakkinni akkamiin akka baasuu danda'u rakkina sanniin qarratsaa bifa viidiyootiin gara uummataatti dhiyeessuu akkasuma gaafii garaagaraa abbootii keenya akkasuma warroota abbootii gadaa ta'an bakka duudhaa bakka aadaa keenya waan ta'e jechuudha. Isa kanniin miidiyaa kiyya irratti ibsu bakka gargaarsa walii galatti miidiyaa gara fuulduraatti yoo yuutuubiin kiyya guddate akka sabskiraayibiin maatii baay'ee ijoollee hordoftoota baay'ee argadhe jedhee miidiyaas yuutuubii kana chaanaalii kanas hamma danda'e maqaa isaa jijjiiree tanii bakka maqaa gargaarsaan wal qabatu fakkeenyaaf ingiliffarraan ta'uu danda'a. Isaanitti jijjiiree isaan irraan akkasitti qabadhee irratti hojjechuu barbaada jechuudha yuutuubii kana irratti. Bakka irra fageenya kan rakkate rakkoo baasuu akkasuma warroota karaarra ciisanii kadhatanii hin jiranii dhabdoonni hin jiranii harka qalleeyyiin hin jiranii yoo waaqayyo na gargaaree ana mootuu nama uf danda'a ta'e nama qabeenya argachuu danda'u ta'e akkasuma minaalbaata fakkeenya galii uf danda'a tokko yoo qabaadhe nama ispoonsar na gochuu danda'u argadhe yoo jedhe isa kanniin biyyoota irra naannaa Oromiyaa keessa guutuutti naannaati fakkeenya namootaaf ta'e ibsa gaarii ta'e barumsa gaarii ta'e namootaaf kennu akkasuma gargaarsa baay'ee ta'e qopheessuu fi bakka waan ta'e akka fakkeenya maadagoon jiranii miti warroota rakkatanii karaarra ciisanii akkasuma harka dhaban kan harka dhabanis jiranii kan lutti isaanii wanna jedhan kan mataa isaanii wanna jedhanii jiranii isa kanniiniif mana wayii ijaara mana danda'ama ta'e yoo hawwii kooti amma beektaa wantan ibsaa jiru kun hawwii an keessa kiyyaa qabu jechuudha. Akkasuma mana maadagoo fakkeessitan akkasitti in ijaara. Yoo ijaaree kee jedhee tokkoon isaanii kan abbaa fi haadha hin qabnetu jiran karaa irra bulantu jiran ijoolleen isaan kanneeniif karaa hojii banee fi akkasuma bakka rakkattoota rakkoo baasuu irratti akka hojjedha jedhee yaada garuu hawwii kooti keessa kootti jechuudha. Yaa waaqayyo isa kana naaf guutu jedhee tan kadhadha jechuudha. Hawwii dura naaf qabu waan ta'eef kana fakkaata jechuudha. Miidiyaa kanarratti bifa kaameraatiin fakkeenya namaa ta'eeti viidiyoon qarratsaa uummataaf dhiyeessu fakkeenyaaf namaa ta'uuf akka mucaa miidiyaa sana hojjetu sana akkasi gargaarsa. Ammas gaafii saddeetaffaa yoo dhufe nyaata keessa nyaata maal jaalatta kamiin jaalatta kamiin sitti himamee nyaata jaaladhu kamumaan sitti hima qoy. Mee ijoollee mee isinummaan jira nyaata keessa nyaanna hin jaaladhu kam jedhee sitti maddaan baasee way xibsi way qiqqele way mindinno foon jedhama maal jedha jedhee kamiin si haa ibsuuf taataati. Oh my god maayyuu natti namni ka maal mee kamiin jedhare kan nyaanni hin jiru fakkeenyaaf kan nyaanni kiyyaaf bitaayitiin nan fudhanneen ala ani nyaanni hin jiru maaltu nyaata na filachiisisu argire. Eshi nyaata keessa nyaanna hin jaaladhu jechuudha. Kan yeroo baay'ee illee itti fayyadamuu jaaladhu. Kam inni yoo jettee na gaafatte amma widdii ta'e malee xibsii jechuudha.
ibse immoo jaaladha bakka jaalala fedhii kiyya waan ta'eef kun fedhii kiyya akka fedhii an qabu namni biraa qabaachuu dhabuu danda'a waan ta'eef gaafii sagalaffaa osoo jaalallee tun gudi dhufee beetuun tuni gudi osoo jaalallee qabu jaalalli sirraa na qabee anarra baguma si qabee amiin nama jaalala irraa qabamanuu baguma ta'ee alhamdulillah jedha baguma na qabe jaalalli soo qabu jaalalli sirraa na qabee inni jedhamu kun baay'ee ulfaataadha beektaa baay'ee ulfaataadha garuu wanti baay'ee inni kun ulfaataadha jaalalli sirraa na qabee su jaalallee qabu yoo jedhame nama sana yoo waan ofii hin jaalanne ta'e yoo waan ofii kiyyaa hin jaalanne ta'e jechuudha itti dhaqee tana timee yoo mina albaata namni sun fedhii kiyya waan qabu ta'e itti himuu qaba jechuudha hin qabdi jaalallee jechuudha inni suni jaalalleen suni itti dhufeetii fakkeenyaa fi araba Yesuus arararara inni alchiliif bakkaany asuma dhaabsiseera manarruma dee attamitta garuu jaalallee qabu ka jaalatte ka onneesii ganaxalee keessaa qullufee fuudhetu jira maalidha araan hin beekuyyuu amma juma narruma dhaabsa qaaqa kanaaf jaalalli narraas osoo qabdus deebitee nama biraarraa si qaba ufi jaalalleen qabda ufi deebi'ee narraa si qaba kabdaalii ulfaataan hin jedhu kan murteessuuf yosuma murteeffadhaan hin beeku kan ijoollee hordoftoota gaafii 10ffaanii maal jedha gaafiin 10ffaanii gaafiin 10ffaan Jamaal carraan boru Ameerikaa deemtus qaqqabe yoo deemtus qabee osoo siin jedhanii maal gootaa naan jette carraan boru Ameerikaas indee Ameerikaa maal taasitti fakkaate dura yoo si qabee naan jedhan teeshinii keessa akka galuun beeka sammuun kiyya jechuudha teeshinii dhugama soba waan jedhamu keessa galee jecha ufamanuu dadhabeetan yere bakka akka teeshiniin hin qabneef maal godhu qaba seeta waaqa koo kadhachuudha tokkoffaa waaqa koo kadhadhaa itti aansee gammachuun sunummaan waan biraa sammuu kiyyarra uumuu danda'a mina albaata Ameerikaa yoo jedhani namni mangista samaatii waan deemaa rusaasi jemmare kanaaf ani wanti godhu baay'eetu jira akkasitti gammachuun natti dhagayama akkasuma bakka haga aeroplaanii keessa seenee achi bu'uu fi ufamanuu dhabuu kootti keessa haga seenuu dirasii illee ga'uu danda'a kanaaf isiniin jedha kanaaf akkasi gammaduu danda'a gammachuun natti dhagahamuu danda'a nan gammada yoo gammadee jedhee achiin booda nama siyaasu nama biyya keessaa gara duubaa yaasuu yaadadha kaanis maatii kiyya keessa jalqaba ibil bu'uu qabdi jedha yaayyoo achi hin geenne ka yoo achi ga'ee jedhee nama kam eenyuun akka waamuu qabu yaaduu qaba ture sila akkasii fi gaafii haati na gaafattee fi hamma danda'u tokko hamma yaadu tokko jechuudha hamma danda'u tokko beekeetu sun taane hamma danda'amaa ta'e amma itti yaada jedhee yaadu tokko siif kennee jira siif deebisee jira maartii koo gujool dhugaan seenaa maartii koo jennaan dhugaan seenaa ka qarana jaalatta illee nan jibbina
Kanaaf jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota Maartii Tuub taatan hundumti keessanuu gaafiif deebiin isheen gaafattee fi amma danda'amu persentii muraasa waan danda'amu tokko dudubbadhee jira. Kanaaf Maartii Tuub gargaaraanii jabaadhaa jabeessaa wal gargaaraa sheer godhaa subscribe godhaa ammas viidiyoo babbareedaa ta'e akkasuma piraankii babbareedaa ta'e ishii wajjin akka qabadhee dhufus abdii guddaan qabna. An abdii guddaan qaba piraankii jedhee yaada piraankii jedhee viidiyoo biraas akka qabattee dhuftu abdii guddaan qaba jechuu kootii bari yoo wanta saasa'e piraank kanaaf piraankii babbareedaa ta'es diraamaa bifa biraa diraamaa ta'een waan babbareedaa akka qabattee dhuftus abdii guddaan qabna. Wanta baay'ee miidiyaa kanarraa baratantu jira barumsa baay'ee ta'etu ganaa miidiyaa kanarratti dhufa waan ta'eef kanaaf hordoftootaa fi jaalatamtoota Maartii Tuub taatan asumaan subscribe like share godhaa. Maqaan koos Jamaal Tuub jedhaatii deemaatii yoo na barbaadan ta'es Jamaal Tuub jedhaatii deemaa maatii naataa isiniin jedha. Kanaaf kana fakkaataa gaafiif deebiin keenya asirra dhaabsimneerra hamma walitti deebinutti nagaan nu turaa. Ciao.